maatii dhufanii akka WhatsApp naannaa isaan sinii galee akka carraan da'u WhatsApp ichi gateen jira rabbumatu carraasii godhee dhaqee arge malee an abbaan barbaade WhatsApp icha wanda dubbisee deebisaan jiru cumaan deemee tu dubbataa jirru dubbiin jabaataa dhufee akkuma isin argitan shakkii guddaa uumee nama kumaatamaan dhuftanii dhagaa turtanii mucaan kun bakka lakkiin butamte malee duunee maal yeroo naga'u lakkiiqa jiraansiis ilmoon biyya arabaa shamarran biyya arabaa jiraansiis du'aansiis baduun qabu kun istaayilii haaraadha jedheetanii soomii namni biyya jiru gara maatii isaatti deemu maatii koo dhiiseen gara Saudiitti deemuudha biyya galee yeroo biyya galachuun nam tokko waa tokko naan kaffallee baraala tiraanspoortii namni naa kennan jiru tiraanspoortii koo falankaan narraa namni tiraanspoortii koo deemu sanuu du'een oole sanuu hoteela Oromooti hoteela ilma Oromooti jedheen dhaqee qabadhee keessa bulee silaa achitti du'ee oola waan narra gahee dhageessaniittu sana hunda danda'ee gara Jimmaatti baqadhee Finfinnee dhiise Jimmaan keessatti si akkuma si argitan miskiina gargaaraa guyyaa gargara waa'ee baay'iseetu dubbadhu maal jedhu galanni rabbiin badiin mucaan reenfisii argame ani hin ajjeefne hin ajjeesifne biyyaa hin baafne an nama sagalee ta'u tokko anatti bu'uun abbaa keetti bu'uudha dhugaan sitti hima dhageesse sagaleen sii ta'aa jira malee wannan balleessa tokkittiin hin jiru footoo kiyya gad deebisanii ol deebisanii hattuu waamee kanaan jedhan eenyu sagalee sii ta'a kana booddee namuuna irratti argaa baqataa iyyuu hin ta'u si galee namni tokko birrii tokko mubaarak tikeettiin usii kutte jettan jirtu viizaa hojjechiifachuudha doolaara 350 baasama Ijiptiin tikeettii hojjenni yoo hojjate doolaara 1,000 wayii akkam fixen beektu birrii idaan nama akka rifeensa narra guute kana jechuudha doolaara 1,000 wayii baasee tan 1,600 waan akkasii baasee sanaa ol iyyuu wacii hojjenni wacii biyya Itoophiyaatti baase mana algaan ta'a sana hunda baasee sumulii tokko laalaana rabbi arraba koo hidhu nam tokko keessaan dhufee lookii asiin dhufee ilaa birrii tikeettiin ishii kutan nan jedhu tikeettii dhagaaf galaa qofti birrii 1,000 wayii gara doolaara 3,000 fixe jechuun nan daama tikeettii qofti Kairoodhaa kana birrii 1,000 wayii viizaa malee kana hunda fixee algaa sana hunda fixee achi taa'ee maal jedhee maatii koo as qayyamee lubbuu koo dhabee noole waa meeqa ta'ee reenfisii argame reenfa argamee viidiyoo maal ragaa guutuu erga argadheen booda reenfisii argameeraa jedheen dubbadhe maal jedhan lakkii reenfisii mitii jedhanii footoo fudhatanii iddoo jedhan argatanii hin beekuwan fudhatanii reenfisii mitii kan biraati jedhan ammaan cubbuu maaliin qabareyaan abbaan lakki isiidhumaa ilmoo koo nan beekaa jedhe maaliif waan itti argamee jira abbaatti akka inni beekuuf sini gale akka inni beekuuf bakka kasiirraa milikkita qabdi dudda siirraa waan akkanaa qabdi salbaa siirraa waan akkanaa qabdi jedhee waan himatu qaba gaattireef sinitti mun hin barbaachisu dirqamaa miti abbaadhaa waraabamee ergamee kunoo mallattoo kana bakka mallattoo ijoollummaadhaan irraa beeku abbaan mallattoo ilmoo isaarraa qaba yoofuu mormirra hin jirre jechuudha mallattoo sana maal argee ilmoo isaa ta'uu amanee fudhate Saudiinis immoo yeroo namni du'u ashaaraa irraa buuti waan ta'eef ashaaraadhaan paaspoortiin baheeraaf waraqaan hundi dhume ni galee yaa warra ajandaa barbaadan sana booda reenfa arge erga reenfa arge ishii bakka reenfa keessan argeen jira kottolgali jaamboo ofiin jettu kottolgali jaamboo turbo ofiin jettu moderatorri nama kana yeroo jira somne finne kana blocking geessu shi ageessanii yeroo xumureera jettu akkas jechuun miti mubee yeroo xumureera sana mucayyoo bakka biraatiin balalo laatiin duute mana gabbaan maal eegaa jirtu sin akka naannootti maal eegaa jirtu maal innatti dhuftaniidha maaliif kan kee yeraan jiru mubee waliin galle sooricha mul'isa balalo laatii kan libaanoonitti duute fiddanii jedhaan jirtu ati no obboleetti jedhanii tana jedhanii kan fidanii sana miti suuraa biraa fayyadamu jechuu kooti malee kaati jettu miti dhagaheera mucaa libaanoonitti duute tokko fidanii mubaarak mucaa kanaa galchaa jiraa jedhan isin ol libaanoonitti duute maatu soo darabiyaa geessi ilaalaala ajaa'iba wanni jarri jennee jiru laala isa kana isin akka naannootti waliin haasaati maal nu wayyaa eenyu manni reenfaaf sagalee nuu ta'u boroo duuni noolu akkamumatti ijoollee keenya galfannaa sagatoota warra gadi ba'ee nama nu wajjin dhaabatu nu arrabsu maaliif nurraa ofirraan dhorgeessa jedhu isin waliin haasaa isa nan laallatu isin akka naannootti ijoollee naannoo keessaniitu gadi ba'ee gastii banatee dhageesse haadha nu ga'ee abbaa nu ga'ee nu arrabsaa ture
Isa kana akka naannootti feetan tokkirraa dhabamsiisaa feetan nagaa naannoo keessatti kokkee maatii jaraa qabaati ofirraa dorgaa hangara kootiin sirratti ol si qabe namni gasi qabu hin jiru ati hojii reeffarra naasoo biriireen faa nyaate jedhamu moo namichi biriireen faa nyaate jarmaniin montina taa'u tuu garaasaa guddifatee taa'u ifaan ifatti biriireen faa nyaatetu jiru ana nama tiraanspoortii kootiin deemee tiraanspoortii kootiin barbaadee waa hunda xumuree reenfa sinii fidaa jiru waamee kanaan jedhan ijoolleen na laaleessan namni sidduudha kun nama muraasa mu beeku namoota muraasa kana dhabatoo irra jireessi namaa dhugaa kee haqqii kee dadhabbii kee nama hubatu bara nama muraasaaf jettee nama muraasaaf jettee isiniifan xumuraa sana booda reenfi utuma arrafamnu maal jennu argitanitti waan nurra deemaa ture reenfi argame maatiitti ergameera maatiitti yeroo ergamu bakka maatiidhaa ergamu jira sinii galee reenfi alatti hin ergamne qaamni alatti hin ergamne maatiidhaa ergamuu mala maatiidhaa bakka kanarraa mallattoo qabnaa bakka kanarraa mallattoo qabnaa meemee bakka kanaa nuu kaasaa bakka kanaa maal jedhani sana booda yeroo itti ergamu maatiitti isheedhumaa jedhani maatiidhaa olii kaa nama adagaa makiinaadhaan du'e jechuun ikkoo caccabee nanaa sosiisinaa gaa maaliif firri as jala jiraachuun malatti dhagahama namni adagaa makiinaarraa wanni galanni wayii eegamu hin jiru adagaa makiinaa yoo barbaadde lafee sitti kenna si galee lafarraa akka ta'ammaarratti si godha rabbi namatti hin fidin adagaa makiinaa du'a dingataa adagaa makiinaa nan sodaadha dhugaa sitti mu du'a dingataa adagaa makiinaa cala wannan sodaadhu adagaa makiinaa baalageedha an biyya lafaa kanarraa xiyyaara iyyuu wayyuure xiyyaarri koo aluma tokkichi bakka sammaxxeenuma achitti yookiin xiyyaarichuma achumatti qabbaramta adagaan makiinaa yoo barbaade nama lafarraa ammaaramee walii wallaalamee walitti qabbarame hin beekaan na biratti garagalee bakoo kana gaafa nan tiraa jechuudha makiinaan naan garagalee adagaan makiinaa balaadha hin qoosamu kana sinii galee sana booda bakka akka carraa ta'ee bakka jarri barbaadan suuraan kaafameetti ergamee maal ta'ee kan ishiidhumaa jedhan nan fide abbaa reenfi sun keessanii eeyyee jedhan hagalatoomanu ijoolleen nu dhagahanu birrii nu barbaannu nu buuftanii birrii muraasa takkate hagam beekutti jechuudha akkuma ta'etti guutamee ergamee xumuramee tikkeettiin citeera mo'onnan sinii gabaasuuf tikkeettiin citeera sanbata guddaa hadhi guyyaa ammaa inni sanbata guddaa dhufaa jirtu kana reenfi obboleettii keenya baay'isee gara biyyaatti gala sanbata xiqqaa firoottan maatiin haati abbaan yoo rabbi jedhe sanbata xiqqaa finfinnee galu sanbata xiqqaa sanas maatii isiniif fidaa sanbata guddaa immoo saaxinii reenfaa gara biyyaatti gala sanbata guddaa erga qabbaraniin booda nama maallaqa mucaa ni jira eeyyeen ni jira maallaqni fuudhamu wayii ni jira yoo afaan keessan qabattanii calluma jettanii nun laallatu bakka dhimmi kun erga reenfi nurkatti qabame reenfi abbaan kan kooti jedhee erga fudhate afaan keenya qabannee irra kalaas jettanii keessaa baatani nam tokko gadi bee dubbannaan dhimma kanatti hin galu afaan jaraa qabachiisaa feetan tiktokii jaraa ofirraa gubbaa birriin maallaqa obboleettii keenya haqa siiti haqa mootummaan Saawud Arabiyaa haqa biyya sana keessatti murtaa'ee jirudha namni makiinaadhaan du'e biyya eessattu inshuraansiin hin kafala dubbannee irrasi maatii waraqaa mallateessanii abaluu haqa mucaa kootii dhiiga mucaa kootii naa fuudhee naa fayee ergu jedhanii mallateessanii nama jarritti ergatan goonee fi nama kan biraa qabaatanis abbaa barbaadan abbaa jarri nuu ta'a jedhan sinii galee kenninee fi birriin sun fuudhamee fi gara maatiitti agaluu fi reenfi sanbata guddaa dhuftu galaa warri maallaqa buuftan warri na amantanu akkasitti gabaasaa amarraa kaasaati sanbata guddaa dhufu biyyeetti salphatu reenfa simatu jechuudha har'a xumurree tikkeettiin kutamee kunoo tikkeettiin akkasitti kutamee kunoo tila tikkeettii akkasitti kutamee dhumee jira kan biraawwan isinirraa barbaadan ni jira jaallatamtootaaf kabajamtoota ilmaan Oromoo biyya duniyaa guutuurtan madaraa keessan akkuma dhimma Liibiyaa ijoollee keenya Liibiyaa keessatti dararamaa jiran 5 baaseen beeka bakkatti 4 baaseen beeka 3 baaseen beeka sinii galee maallaqa akkaawuntii maatii irratti walitti qabee maatii ijoolleen jalaa qabamte irratti baaseen beeka
baradheenyaa kana immoo akkuma kana gastiirra ba'anii maallaqa warra Liibiyaa wajjin qooddata maal jennaan kakadheen keessaa ba'e kun amma wanaa ittiin galu akkuma kana ifa manaa godhaa guyyaa addaatii kaase dhimma reeffaa yoo buleettiin koolute naan galchina yoo ilmuun koo du'e naan galchina yoo an du'e naan galchina dhimma reeffaa keessa dhibbatti harka keessaa fudhadhe sinigal dhimma reeffaaf dhimma Liibiyaatti hin galu akkana booda na hubadhaa nam tokko gastii irra dhufte intalli tokko fooqii irraa gadi kufte intalli tokko tu makiinaa gaccee intalli tokko akkana taate jettanii natti himtu taanaan hambilookiin isin godha ittiin galu dhimma reeffaatti hin galu akkuma dhimma Liibiyaa keessaa suutumaan ba'e amma mana kootti waa'ee Liibiyaa nan dubbadhu akkuma sana dhimma reeffaa keessaa isinii ba'een jira rabbi nagaa isina godhu gaafa dhuftan yoo reeffi keessan bade isiniifan barbaada arrafamaa dhufu yoo fayyaan keessan bade isiniifan barbaada dhimma reeffa biyya galchuu keessatti garuu ittiin galu baay'isee irrattan xumure jeessanii akkasitti na hubadhaa namni yaada qabdan ol galaa dhimmi baay'isee akkasitti goolabamee jira ulfaadhaa ana sin galateeffata isinii miti ulfaadhaa galatooma maatii miskiina laaleetan kana hunda ta'e warri bara baatanii nu arrabsaa turtanis har'an sinii deebisee jechuudha deebi baga nu arrabsitanii kun xiqqaata nu beekama olte fayyaadha ay boleessa kooti wanta xiqqoote waan gaarii malee badaan agarre kan warra harroota sin jedhee olola barbaadu kana dhiisati gaarummaa hojjechuun ofii keetii fi erga goote immoo wanti barbaadamu argame kaleessa diraashaa shibbadee naa barbaada nan amma dandeessu waan gootu fayyaas haa ta'u du'aasi argatte waan sirraa eegamu akka namaatti jechuudha. Utuu si bira ga'uudhaa baate wanti kun argamus dhiisuu danda'a. Egaa argame immoo maatiin itti gammade itti amane anormaa homaayyuu ni laallatu yeroo ammaa kana akkoo warra ajandaa barbaadanii wanti isaanii waan inni laallanne akkuma tisiisaa waan barbaadan keessa galu waan ta'eef ati kana lakkaayin kana irratti lakkaayini kuni gandas bakka hin bu'u jaras bakka hin bu'anii olola barbaadanii jedhaniitu olola isaanii olii gadi funaananii nama dadhabsiisuudha. Abalu kana ta'e abalu asaa ta'e birrii nyaatee maal godhe kanuma hojiin isaanii waan biraa miti waan gaarii hojjechuu hin danda'anii namni waan gaarii hojjechuu hin dandeenye immoo waan ammeenyaa hojjechuu hin dadhabu. Kanaafuu ati waan balleessitee jiru galatoomii. Baruu qabdu obboleessa koo ammas taanaan birrii mucaa kanatti jiraate tokko yoo jiraate yookiin immoo namni tikeettii yeroon ka yeroodha reeffa sii barbaacha gara Itoophiyaatti galu namni lakki tikeettii sii kunneerra birrii 5,000 sii kenneerra wocii kee Itoophiyaatti sii ergineerra namni jedhu yoo jiraate na dhiyeessuu dandeessu bakka barbaadanitti. Kanaan achi warra calluma jedhee keessattuu ijoolleen biyya Arabaa keessattan ijoollee gadi baatee afaan bantu akkanaa dhiibbaa sirriitti dhiyeessanii namoonni tokko kan hojii hin qabne ta'aniidhuma yeroo reeffi tokko argame irraa dubbatantu jira reeffa namaa ol baasanii. Maatii sana afaan rabsu waan isin dhibu maatii mucaa kana afaan rabsaa turan waan isin dhibu jechuudha. Maatii mucaa nyalaa duutee barbaadaa jiran akkamitti dhaqanii mubaarakii gaabii kennu. Maal rakkina gaabiin qaba? Ulfinaam kabajaan maal kabajni naam mallee ana kabajni naam malu ana uffata kabajaati malee maa jabeenya ta'eef miti uffata Oromooti uffata kabajaati kuulama abbaa gadaa fidaniiatti offisan maal naaf hin mallee kun ajaa'iba wallaahi. Mubee Mubaarik nagaa waltee fayyaa keetii mubee nagaa kooti taanni Aizo dhugaani bakka kee bu'ee gaafa laalu normaalii dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama aarsa namoonni kana godhan yoo jiraatan garuu an akka kootti nagarre ati eenyu ol jechuudha dhugaa dubbachuuf jechuudha namni waan barbaadaa jedhu Oromoo biratti oolmaa guddaa haadha Oromoo oolte qabdati dhuguma siin jedhan miskiin akkasii jechuudha dhugaa rabbii faana buutee baate barbaadde jecha hamaa namni siin jedha jiraate jennaan ani dhugaadha sheemiin jirra jedhee fudhadha kan isa dhugaa rabbii jechuudha. Isa iyyuu namni ko sagalee nuu ta'e jedhee oddoo taa'ee sagalee ta'uufu namni femasiin tokko jechuudha. Waa baay'ee gaafata birooyisii baay'ee gaafata jecha baay'ee gaafata nan beekan kan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Mubaarik jechuun garuu ulaagaa tokko malee mucaa kana dhiiga mucaa kana reefa mucaa kana barbaadde
maatii isaanii gammachiifte akka mucaa isaanii argatanii itti fudhatu baay'isee itti dhiyeenyaan waan kana hubadheeranis dhugaa dubbachuuf jechuudha mubee. Namoonni kana afaan oduu baree waan odeessu wallaala dhumayyuu taanaa jechuudha fi kanaaf bada waan kanatti hin qabamee mubeeti baay'isee boruyyuu ta'uu namni rakkatee gara kee dhufu mana namni kuufaan gara kee dhufu baay'isee duuti qabadhaamee wada dhuftan effishawaa duuti qabadhaasi namoota rakkatanii dhugaa rabbii rabbuma si kaa'e baay'isee atikkoo har'a namni waan xiqqoo yookaan nama tokkotti si ilaaluu danda'a baay'isee nama gaafa du'ee fakkeenyaaf Hacaaluun gaafa jiru maal jechaa turani? Feerroo bittuu Oromoo jirtuu akkaataa kanaan jedhamaa ture baay'isee gaafa du'e garuu nama baay'eef gade baay'isee an dhugaa dubbachuuf mubaarikiif iddoo tokko hin qabu baay'isee dhugaa iddoo olaanaa qabdaati biyya keenya keessatti Oromoo duratti Amaara duratti sabaaf sablammii Itoophiyaa duratti iddoo guddaa qabda baay'isee hojii keetti fufi eenyuuf jettee naafatiin waa baay'ee mu argaa jirta baay'isee jaalala namni sii qabu laalati namni hunduu si jaallatamu bee Eko taamme ijoolleen gadi baatee iyyitu kun beektaa ofiisiitii waa beektee miti warra reeffa irratti waa nyaatee bareetii sii galee taamme yeroo ana haqaan hojjedhe akkasitti tuunfaan maallaqaa waliin argin akkaawuntii maatii irratti maallaqni guuramuun jaallatanu warra reeffa irratti waa nyaatanii baranii akkaawuntii ofii irratti guursanii baran gati ta'ee fi haqaan hojjetamuun jaallatanu sii galee maaliif karaa jalaa cufame ka karaan jalaa cufameera namni eenyunuu kanan godhan eenyunuu yoo fira ta'e malee ትራንስፖርት ባሴ ኢትዮጵያ ዴሜ ቪዛ ካይሮ እንደገና ወጀተቴ ቲኬት ኩተቴ አልጋ ብሪሳቲ ቀበቴ ሚቲ ማለቅኒ ዩ ኢሳ ከፈለሜ ነምኒ ከስቶ ጀቱ ሙራሳ ነምቤ ከማ ኦብጀጆ ሶንታኔ ቹ ማለቀ ኪየ ባሴ ዋሜ ከማሊ ከበጀን ጆሌ ቢያ አረባቲ ቀቡፈኒ ኩንዲ ሲገሌ አለሳ ኩማኒ ተሰዲ ፊልደማ ወርኛ አታኒ ዳማ ዴቢያኒ አሙ ቤረት ዱልቺሰን ኢምቤና ዲሰቲ nutiin beekna wanti kun raawwatamu kanaa booda waan goonu niyyuun goona si duukaa jirra hin beekna si duukaa jirra rakkoo hin qabu eenyu akka ta'e eessa akka jiraatan maal akka godhan hin beekna dhiisatti waama kana lakkaa hin dhugaa rabbi jarri abjuu haasa'u waan hin beekne haasa'u kanaafuu ati kana keessa hojii keetti fufi uummata boqochiisuu haadha bo'aa jirtu imimmaan irraa haquu kaleessa gargaaraa turte har'as gargaaruu kee itti fufi duubatti hin deebiin ati nama tokko lama jetteetoo uummata guddaa kana hojii uummata guddaa kana dhiisuu hin qabdu dhageesse waan akkasiti kuni waaqayyotu sii kenne waggaa 13 dadhabdee ati guyyaa tokkotti dhiisuu guddataa koo reeffatti waa nyaatama jedhanii obboleessoo an reeffa dadhagaa jira reeffatti waa nyaatanii baran jedhani nyaatanii rus argitaniittu jageessanii reeffuma naannoo keessaniitti kan maallaqni meeqa nyaatame warra akkanaatiyyi naqabaa nagadhiisaa jira asirraa sii galee kan beeka 320 kan nyaatame karaa isaaniiti sirriitti hin beekan maal hojjetaa akka turan hin beeka ijaaramanii akkaawuntii biraa fidanii akkaawuntii maatii dhiisanii olii gadi xaxanii akkaawuntii nama biraa irratti galchanii amma itti deemamaa jira gaa boru waan godhamu hin beeku waan akkasiti eenyu akka godhes maaltu akka ijaaraa jiru hin beekna barbaachisu karaa keessaa naasofnaa sifate eenyu maal akka ijaaraa jiru rakkoon qabu. wal nasal fadde bar reeffa kutaa keenya kana booddee itti nuungalini maali akka kutaattu bakka bu'anne jechuudha dirqama jarrii malee bakka kutaa sanarraa haasa'uun qabu kutaan sun callisuun qabu dadhabbii namaas baduun qabu maaliif ilmi namaa hin mufata dadhabbiin kee yeroo si jalaa badu laffaatee nama sitti dhaga'ama anis nama si gale dadhabbiin kun hundi silaa galatoomi jedhanii gadi ba'anii iyyuu qaban dadhabbii balleessuudhaaf reeffa naannoo keenyaatti kana booddee nam tokko nuun dubbatiin nam tokko sagalee nuun ta'in of dandeenya minaamin kaleessa gaafa jarri as deemanii achi deemanii bo'anu eessa abbaa jalaa jiru hin jiranu kaleessa har'a garuu naqabaa nagadhiisaan hin badu. Dhuguma dubbachuun xumurarra akkan inni wacuu mubee ergaa faayinaalii xumurarra gaafa ga'ee waan tokko raawwatteetti dadhabdee gaafati argattu yookaan milkooftu namni ajandaa godhata baay'isee warri kun warra iyyuu barani haala kan dhiisati sii galee kaleessa engaddas waan baay'ee obsite dabarte baay'isee ani dhugaa dubbachuu fi namoonni yaazala jirtanii ani mubee arguuf yaalee ani goone hin jiru baay'isee gizeenni jimma dhufe garuu carraa eeyyama iddoo hojiidhaa argachuu dhabuudhaan mubee jinota waliin argin gara kaayirootti deebi'ee dhugaa mubee jechuun baay'ee nama qaaliidha baay'isee mubeen boorus rakkinni isinirra ga'uu danda'a
rakkina keessan irratti dursee isin argamu buubee duwwaadha. Nama biraa tokko abdannuu hin qabnu baay'isuu. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ani baay'isa wayii nama akka abbaa deembii nama akka abbaa duusi jaalladhu. Kanaafuu warra nama rabsan dhiisa. Jala deemaatii isinis immoo namoonni gastii banachuu dandeessan baay'ee jirtu. Gaafa isaanii ajandaa tokko uuman nutis ajandaa tokko uumuu dandeenya. Muubee duukaa hin jirra. Namoonni baay'een dhugaa rabbii muubee akka jaallattan nan beeka. Namoonni jala jirtanis muubee numa jaallattu jedhee yaada. Dhugaa rabbii. Kanaafi ani jecha tokkoon kanan ibsuu barbaadu mubaarik goota kee galatoomisiin jechuun barbaada muubee dhugaa dubbachuuf. Kan baay'isee irratti baay'een si jaje keessumaa. Duraanii baay'ee si jaalladha. Kan baay'isee irratti garuu bakka ani waan hin jedhuun qabu baay'isee. Akka kana jechuun barbaada. Ilaaletanii sabare kaanis yoon ka'e waa ofirraa dubbadhe yoon ka'e waa dubbadhe yookiin aariitti hangala kan caalu immoo aariitti nagalchanii dhimma kana keessaa na baasu jedhetanii obsee jechuudha argiteetta. Kunoo duraan argina deebisanii maal jedhanii yeroo jarri iyyanu amma yoon dubbadhe dubbiin hin baddi birrii nu barbaachisa birrii akka toltu barri sa'aatii nu farankaa walitti qabannu iyyuu maal jedhan reeffa nutti gurguraa jiru reeffa nutti gurguramaa jira akka shawaatti. Eenyu shawaa bakka kenne eenyu shawaatti kenne sila jalatti reeffa nutti gurguruufi maali jedhanii iyyan hai bakka amma yonaasee amma dubbittiin hin badde jedhee tujarri mana baratanii maallaqan kenninaa Oromoo jedhanu maallaqa akkaawuntii maatii irratti guurree birrii 500 fa'i amma hanqatti itti guutanii maatiin kunoo reeffa tikkeetti humne jirra amma yoo rabbi jedhee sanbata guddaa laayiviidhaan biyyarraa laayiviidhaan darbaa of وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه mubee egaa tikkeettiin kutamee bormoo waan biraa akka hin jenne maatii yoo danda'anii akka qorachiifatamuu fi Poroosesiin karaa federaalaa dura otoo godhamee toree fi manatti hin galin tikkeettiin eega kutame sa'aatitti galu hin beekama waan ta'eef tikkeettii sana qabataniitiin qorataa biiroo waajjira poolisii federaalaa tu ilaallata waan ta'eef akkaataa sana otoo godhaniitti himte gaariidha. Lakkee guddataa koo dhageessaa kana jettaati obboleessa koo ani dhageessa wallaahi akkan siin jedhaa jiru kana jetaa qulqulluu an dhimmicha keessaa hin beeku najjeesifne miti amma maatiin wanni gargaaruu dandeessanu maali warri kanaan dura iyyaa ture jabaadhaa amma reenfi kun qoratamu yoo barbaadanis kunoo ammala sanbata guddaa dura bu'ee himuun koo callisee sanbata guddaa ganama reenfa viidiyoodhaa isinii fiduu wallaalle amma wanta dubbataa jiru maali warri reenfi kun qoratamuu qabaa reenfa kana qorachiifanna lakki makiinaan hin duune makiinaan garagalee hin jiru jedhaa turtanii qorachiifachuu dandeessu maaliif ani najjeesifne gatii ta'e utuu makiinaan hin duune maaliif maallaqni kafalama ree maaliif maallaqa kafalna jedhure warri Saudi kaasaan hin kaffalamu yoo koo isaan ta'uudhaa baate kaasaan kaffalamaara amma maatii yoo jirri ammas bakka na buufatan itti galuudha qophii yoo jirri immoo nama biraa qabna jedhan nama barbaadan fudhachiifatan itti meeqonoo sagaleen maatiidhaan argisiibanuu hin danda'an nagee yoo jala jiraatti nagaasaa nama waamame nagaasaatti seenaa godha maatiin hin jedheen nama bakka buufatan yoo qabaatan hin jedheen ijoollee naannoo ta'us nama bakka biraa ta'us akennatan hin jedheen annan qunnamsiisaa inshuraansii fuudhamee fi ergamuuf hin jedheen malee annan fuudhan jenneen silaa fuuchuu hin danda'an hin jiru waan ta'eef si galee nama barbaadan maatiin bakka buufatanii yoo namni reeffa nu galchaa jiru kun nuuf fuudhu jedhanis inshuraansii amma inshuraansii sana balleessuuf iyyaa yeroo bar makiinaa hin duune jechuun maal jechuudha inshuraansiin sun maatiidhaa kan kenname gochuu barbaadaniitu si galeera amma namoonni qorachiisuu barbaadan jabaadhaa maallaqa walitti qabadhaa hadha mala baladhaati haasaa nama rabsuun maletti jechuudha maallaqa dhugumatti mucaa kanaa dhimmamtan yoo ta'e maallaqa walitti qabadhaa akkaawuntii keessatti walitti qabdanii bartanii kunoo sanbata guddaa hospitaala akkasiin galtee qoratan Mubaarik wayyee Mubee Mubaarik nagaa alhamdulillah jirta anjira alhamdulillah nageetti laada walaa mee namni beekta maal seete Mubee galatuufi galanni kee bilisummaa haa ta'u baay'ee ulfaadhu nama kabajaa nama heebbaa ta'i ani waan hundayyuu calqabarraa ka'ee uman dhaggeeffachaa ture aarsaati kaffalaa turtellee uman dhaggeeffachaa ture si argaan ture ani karaa keessallee siin barreessine micoon kun ilmoo naataati abbaan obboleessa naataa galata ilmaan Oromootu kana qaba beektee namni gaafa ati sooromte xonqaa'ii godhattee gaafa ati rakkatte
Tongolii ishiin gootee fi jedhu eenyumtuu maqaan nabu beektaa mubee. Kanaaf immoo ati waan kanaaf qabamtee sammuun kee qabamee jecha namaa jecha karaa deematiif jettee waan hin taane keessa akkana jalaan galle. Galatoomi baay'ee si jaalanna dhugaa rabbiiti nuyi baanee sitti naasofnee namootumti jijjiiru namoonni kun namaa turree duuba keellee qorachaa turre galata argadhu galanni keeblisummaa haa ta'u waanuma barbaades haa ta'u warri dhibbeedhaanu kunis warra nuu godhus beennaa warra nuun goones addaan baafne beenna hundayyuu warra saamicha geggeessus maali irra guddaan nu immoo kan barbaannu reeffa nama kanaa reeffa micoo kanaa argachuudha. Reeffi micoo kanaa dhabame taanan beektaa du'a lama duune jechuudhaan. Garuu abbaa beekutu beekaa har'a hundi isaatu fooloo guddifachuudhaaf waan adda addaa godhachuudhaaf warri walii gaggaatanii ni jiranii hin beennaa kuni rakkoo hin qabu. Ammas kan nu barbaachisu beektaa jabina malee waan biraatii miti hadaraa siin jenna nuyi hadaraan siin jedha dhugaa rabbi ani bee dubbadheen beeku gara miidiyaatti. Adaraa kee adagaa makiinas ta'e harka namaas ta'e akka duutetti duute hin danda'ama yoo ta'e akkuma ammoo obboleessi kiyya dubbachaa turre nuyi karaa seeras yoo ta'e isa kattaasifannaa ilaalchifannaa. Kanaaf ammas immoo ati kanaaf adaraa kee adaraa dhugaa ilmaan Oromoo adaraa jecha namaatiif jettee waan hin taane yaadinii adaraan siin jedhaani kanumaan erga sitti dabarfadha obboleessa koo sitti hin baay'isus maal faayidaa argadha miti wanti faayidaa argadhu hin jiru jaateef. Hayyee kanaati hundayyuu danda'utu gaarummaa qaba beektaa waan warqutamaa jiru kana hundayyuu mannagaa karaa miidiyaallee beekaa naasaa ture warroota karaa silkii daariktiillee walitti dhumne waliin naasaa turre warroonni silkii cufatanillee hin jiru. Itoophiyaadhuma keessa ta'anii rakkoon qabu inni akkatti wal gaafachuun keenya hin hafu warra fakkeessu kana duraanuyyuu ilmaan Oromoo waan hin taanetti gangalchaa ture ilmaan Oromoollee wal nyaachisaa ture warra sammuun nuufe ishii kana hin beekna homaa rakkoon hin jiruuti waannaa guddaan gaa lubbuu baatee ga lubbuun baate immoo reeffa argachuun keenya immoo dirqama du'a lama akka hin duune haa gurba. Okay, mubeen mootii godhate raasaa jira fakkaata. dhagaan jira. Okay, waan hundaafuu mubee uummanni tuulamaa uummanni lixaa bahaa hundumtu si jaalata. Ati baalagee nama muraasaaf jettee mataan dhukkubsatinii isaan boodinii qabu walumaa galatti guruppii nama arrabsan nama jeeqan qabu waan ta'eefi kana baay'uma hin qabatin ati borus ta'ee gara fuulduraatti uummanni keenya si jaalata. Ati naannoftee hin beektu hin agarre nuti hin dhageenya si quba si hin qabna nullee si jaalanna kanaafu waan akkasii kana dhiisi ati boqonnaan nam tokko ati kennitu waan salphaa sitti fakkaata. Maatiin amma mucaa nama laal amma seenaa baddaa jalduu kan jedhu kuni wasiila intalaati jechuudha. Obboleessa kooti baanshii gaafa jedhu wasiila akka inni gammadu laal. Maal akka inni jedhu laal gaafa isaanii gal isaan jechuun awwaallatanii boqochuun waan guddaadha isaaniif. Dhugaa rabbi. Kanaafuu waan akkasii kana dhiisii ati waan gaarii goote hin balleessine waan goote galmaan geessetta fayyaa son argee du'aa son argee rakkoon qaboottee akkuma jette wanta itti galmaan gaheera waan ta'eef jara kana hin dhaggeeffatinii warra miidiyaa kana immoo rakkoon qabu yeroo biraa nuti hin haasofna yoo duula nuti sin duula tiktookiin nuti sin qabna nuti arrabsoo namni hin danda'e jiru. Callisinaa guddataa hin callisinaa dubbii qoosaan seenatti maaliif reenfi sagalee dhabuuf deema bara reenfi sagalee dhabuuf deema kana booddee warra kana callisuun qabdan guddataa sirees dirqamaa miti obboleettiin kee garaa haadha tokko duute reenfi jigaluu dhabuun ilmaan haadha hiyyeessaa meeqatu du'aa jira kan arabni ajjeesu kan makiinaan ajjeesu meeqa jira yoo akkasitti walas qayyamaa eenyu mee feemasa kamtuu reenfarraa dubbatee galchaa jira meeme eegale namni keessaa baadhumaa jira waan kana keessa callisuun qabdan rakkoo qabu wajjinis wajjin jirra hojii hojjedhu nusi duukaa jirra waan barbaachisu rakkoon qabu waan namni humna isaatiin hin danda'u namni hundumti hin godha kaayyoo isaanii beekne irraa guruppii qabu namni hammeenyaaf guruppii ijaarrata ijoollee waan gaariidhaaf guruppiin ijaarratu jallinaaf guruppii ijaarrata dhugaa balleessuudhaaf guruppii ijaarrata
maallaqa namaa nyaachuuf guruppii jaarrata. Maqaa haadha hiyyeessaatiin maallaqni guurrameetiin 320 nyaatanii bakka inni bade dhabamee jira amma. Waan qabatamaa jarri qaamaan dhufanii si taasisaniiru waan isaan jedhan dhageesse taaraa miti. Innaa dubbii isaas nan beeka. Anama ani paaspoortii illee hin qabu Dubaayii fa'aa dhufeena jedhanii yeroo sana irratti duulanii waa'ee kana dubbannaan. Maallaqa nyaachuudhaaf kana godheetiin 200 itti kaffalame jedhaniitiin maallaqa sanaan dubbannaanii zoor godhanii gara biraatti of isaanii immoo nyaatanii maatii kana harka duwwaa hambisan. Innaa yeruma hunda waan akkasaa kanarratti hojjetu waan kamiifuu ati duubatti hin deebi'inii kaayyoo kee hin dhiisinii. Kan ammoo gaarii hojjechuu rabbitu sii kenne namni jaalatee danda'ee gaariin hojjetu maatiin immoo haadholiin si eebbisu jaarsoliin si eebbisu namoota yartuudhaattee hojii kee hin dhiisinii waan godhamu wajjumaan goonaa si duukaa jirra jechuudhumaafanii galatooma. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau beli nagam sagaring.